Gafanan ulfa, gafanan ulma dubartina bochis tenin jedhen qabadha kan. Okay? Gafanan ulfa, gafanan ulma jiru dubartina bochis tenin jedhen. Sana ol jedhen gana baafachu gana sana ol media baay'eetti ergitee jetti gafana gafatan video gafana agarsiisu texti gafana agarsiisu sana booda amananii ta'an. Wanti naqaanis addunyaa kanarra hin jiru. Okay? Ani mo'anna gochaa turan. Sigale kanaaf isheen gaafatamtu ishee gaafadha ani inqaano sagaagaltu dhiira sagaagaltu durbaas injaaladhu dubartiin otoo mana qabdu jireenya qabdu dhiira biraa wajjin sagaagaltu injaaladhu dhiirris otoo dubartii mana qabu haadha warraa mana qabu sagaagal injaaladhu waaqayyos injibba macaafni keenyas injibba kanan barreessaa ture. Waan tokkoon jalqabe san akkan waan beekaniif akkamitti akkam goonu akkamitti sheeqaane sun jedhaniiti ani sagaagaltuutiin sagaagaltuun jedha baalageetiin baalageen jedha nama natti dhufe immoo arrabaanis uleenis shugguxinis hin dhiisu kana beeka kanuma tinaafu faasi itti fufa warri carraan arganne marartuun jira kennaan jira seena kanaaf hamman danda'een akka of eeggadhuuf nama na darbee natti dhufe hin dhiisu jechuu barbaadeen arrabni illee salphaadha. Nama akkasiisan ammoo dippiloomaasiitiin haasoftee teessistee waliin mari'attee nama amansiistuu miti namni akkasiisuun sagaagaltuun dhiiraas sagaagaltuun durbaas jechaadha. So nama akkasiisan akkasumatti deebistaaf akkas waan ta'eef na tuqan taanaan kana booda arraba miti tarkaanfiitti aanutti nan dirabba. Baay'ee tarkaanfiitti ani sodaachisu maaliif protect gochuuf maaliif of protect gochuuf waan hin danda'u hundayyuu fayyadamuuf nan danda'a jechaadha. Seera biratti narartu qoisi waan baay'eetu kenna carraa yeroo tokko naa obsi yeroo tokko naa obsi siin kenna waan ta'eef haasaa waan hin jiruuf akkas waan ta'eef sana haasa'uuf hin seene malee ani eenyutu balleessaadha eenyutu sirrii haasaa jira kan jedhu miti waa'ee ofii koorra haasa'uuf eega haasoftanii immoo waa'ee qananiis immoo justice for qananiin jedha jechaadha ammallee dhugaan qananii haa ba'u haa mootu haa mul'atu karaa haqaa fi bilisa ta'een immoo haa ba'u waa'ee ishee jechuuf inni haasa'ee amma siif hin kenna hayyee mararta. Muu qabu asirratti dhimmichi dhimma lubbuu. Lubbuu namaa. Ofii dubbachuuf jechaadha dhugaa dubbachuuf jechaadha kanaa miti kan kana caalu waan hamaa yeroo hunda kan ittiin na sodaachisuu barbaadan waa'ee kanaan ittiinis na arrabsan waa'ee jireenya koo waa'ee bultii kootiin ani immoo waaqatu naa kenne gaawamaa gochuu hin danda'u ani gammadeen jiraadha gammachuutiin jiraannaa ammoo gammachuun kun akka baduuf ture kan gidduu keenya seenan dubartiin an arrabse sunis sanadha kanaaf nama shiraas miti namni baay'een na beeka jireenya keenya mana kiyyatti siqeenyaan manni kiyya mana Oromooti kunin dhufaa kunin bahaa anamma waa'ee kiyya ibsuuf otoo hin taane yeroo deddeebiitiin sagaleen sun dhugaadha nama rifachiisa. Sanaa olis ta'a namni egaa walitti dhukaasee kan walajjeesuu fi wantoonni akkasii eenyummaa keetitti sanuummoo dubartiin tokko ulfa taate ulmaarra too jirtu yakka irratti dalagameef akkamitti akka jechuu dandeessu isin hin beektanii walitti sussufanii dhufanii sanaa oluu jedheeni jira sanaa ol nama na tuqee nan arrabsas nama na tuqee lafaa ka'ee garuu nama na arrabse hin qabu ragaa qabaatan dhufuu danda'u kanaafis ragaa qabaatanii qananiitiin jettee jedhanis dhufuu danda'u kan kanarraa hafe garuu akkanan hin dubbanneef waa'ee qananii akkanan hin dubbanne afaan na qabuuf wanti kun kan dhufe waan ta'eef akka beektaniifin haasaa jira malee sodaa isaanis hin qabu sodaa eenyus hin qabu namni immoo dhagahe tokko itti fakkaachuu danda'a maaliif akkas jette jedhanii haasa'us waan danda'aniif yaadus waan danda'aniif sanaafan seene malee ani wanni gochuun barbaanne immuuf carraa kennin gammachiisti deebi'a injinar abda Dunlee immuuf carraa kenne yeroo tokko Masii akkam nagaa kee kaalqiidhaan istaandi Masii eenyu dubbadhu moo dubbatu Khalid ayyee dubbadhu moo Khalid Masii beektaa waa dubbatuun dhageeffatuun mishaa Oromoo jettu sun dhugaa waan an dubbatu hedduu nama hedduu deebisee Oromoo kabajaa fadhalee baatee Oromoodhaan hin jennette ati jechuu dhabuu kan keeti baay'ee dasnedheera aandu adamillee lubbuun jiraa haganu akkana namni marti irra duulu goddanyoon isaallee hin jirti osoo baatee Oromoo hin kabajji lakki waan kana nutu laalaa dhaabaallee jettee agumatama dubbatte kana dubbatanii Oromoo kabajaa kana baatee iyyuu lakki anaa mitechuuf
baay'ee tokko galatoomi baay'ee si jaalanna mootummaa wajjin daladde dhuunfaa wajjin daladde Oromoo kabajuu kan kebichaan nu ga'a. Baay'ee tokko Oromoo kabaja baay'ee tokko Oromoo miidhamte ammallee jiraadha Oromoodhaaf. Baay'ee naa galatoomii even miira suni miiri sanatti waan san jedheen miira baay'ee qocollaa qabu waadaa kuwaasaan jira gifti godhiifamu inni fiqar an daqiiqaa tokko qofa miira baay'ee kabbaadi keessan ture even yeroon itti lubbuu kootitti murteessuuf ga'e because nama sana fuudhee naarrabsan ulfaa'ee naarrabsan achimmoo deebi'anii wal gurmeessanii namicha abbaa warraa ishee kana jalaa baasuu qabnadhanii dubartiitti erganii yakkin irratti dalaganii akka guddaadha dhaabadhee deemuun kootu lubbuun hanga ammaa ga'uu kootu waaqatu na gargaara isinitti mee isinitti muufiin jedha jechaadha so waan hin sobuun qabu waan eenyu masinitti neen rabbi qofan sodaadha firaan bal'aan irraa qabdu tootan rakkisaa jirti akkas waan ta'eefi waan ulfaataa yeroo ulfaataan dabarseen ammoo kabaja ummata kiyyaafis jedheen dhokfadhe malee silaa waan sana waan baay'ee miidiyaatti bahuu danda'u baay'een qaba ture ammoo just ajandaa sofiin godhu jedheen dhiis ammoo waan dubartiin akkas nagooti kuni oh my goodness thank you dubartiin akkas nagooti kuni ebalu jedhamtee kan hin haasaa jiruuf dhimma lubbuu qananiiti wal qabsisaniif dubartiin sun ililli fiqruu qaabataa jedhamti warra naqqamteeti warri bosonaatti hinafne na himanii warri bosonaa hanga dhumaa dhagahanii qoratanii akkana najjeefamuuf isaanitti leemanii waan hin goone gaafa qulqulleessan isaanumatti deebi'an sirriitti nima so waan baay'eetu jireenya koo keessatti qormaata hamaa ulfaata dabarseen as gahe har'a ammoo gaafan tasgabbaahee hojii adda addaatti akkamitti danqinaa akkamitti maqaa ishee balleessinaa akkamitti jaalala uummata keessaa qabdu kan amanamummaa jedha uummata keessaa qabdu kan akkamitti baasna jedhanii waan qindeessaa waan ta'eefi dantaa eenyus hin qabu naman irraa waa argadhuuf sobus hin jiru waaqa koo qofan sodaadhaan waaqa koo qofa rabbii koo qofan sodaadha waan ta'eef duula social media sodaadhe waanan sobuuf hin qabu so jireenya koo baay'ee na qoranne jireenya koo gaafa wal fuunu akkamitti isheen birriin bittee maallaqa baay'eedha waan inni naasofnan maallaqa agas ga'uus hin qabu ture gammachiis faanti na beekanii hanga waan nyaadhu dhabee jira mana hidhaatti waan inni dabarse ulfaataa ture ammoo akkamiin amma waan lubbuu waan ta'eef waan lubbuu kanaan wal qabsiisan dubartii sana ammoo yeroo sanatti challenge kan kana oli arraba sun amma arraba waa'ee sagaagalummaati wal qabamatu miti sagaagalteeti jireenya koorratti bultii koorratti nama nani officially wal fuudhee walii mallatteessilee jireenya eegallee ulfatti jirutti yeroo sana akkas goote yeroo sun immoo namni waa'ee koo beeku wallaalee hin jiru otoo beektuu jireenya ana wajjiniin dhiira jalqabe wajjin akkas gochuun ishee suni miira sana keessa har'a sagaagalaa kaniini baay'ee balaaleffadhuuf because an waan keessa dabarse waan beekuuf sagaagaltuu dhiiraas har'as sagaagaltuu durbaas hin jaaladhu bultirratti nama sagaagalu hin jaaladhu dubartiin otoo isin abbaa manaa keessan ta'uu beektu akkas goote yoo jiraatte natti erga ana qorichi so sanaafi ana gama siyaasaatiinis basaastuudha naan jedhaniiranii akkasidha naan jedhaniiranii Jawar wajjin waan baay'ee naan jedhaniiranii sana hunda keessa otoo hin jiraatiin bareedee kan hin jiraadhuuf dhugaa waan hin qabuuf har'as boorus immoo caalaatti milkaa'ina koo guddaatiin na argitu haala sanaan dubbachuun xiqqoo nama qaanyeessaa namni guddaan dhaga hirrifataa akkamitti masarratti akkasitti haasofti jechuu danda'u because jaalala naa qabaniin kabaja naa qabaniin sanaafuu jechuun koo xiqqoo natti dhagahamaa sana soon danda'e sila waan danda'u miti lubbuu koo irratti yeroo itti murteesse ture ani isheeti waan wal qabatu miti sinin jechuu barbaadeeni baay'ee beekama jechaadha maatiin suni akkuma maatiitti faawolee gurguddaa biyya irrattis yakka gurguddaa hojjetanii waan hojjetan sana keessatti akka waan isaan hordofeetti illee baay'ee haasaa turanii jaarsummaas natti erganii waan balleessaa ta'uu amananii yerootti dhiifama gaafatanii achiin haala sana wal dhiisnetu jira. Maaliif amma jiru gaa warri naqabanii jiran akka madaamu golee bakka amma mootummaa yeroo sana taqaawaamiidha jedhanii already siistama keessaa bahee hojjetaan jiru aktiivii miti maaliifi baay'ee xiyyeeffannaa waan ta'eef jecha amma immoo yeroon itti waan gaarii biyya keessatti jiru faarsu kanatti mootummaa irra fayyadamaatti Adaanech wajjin oolti Abiy wajjin oolti duune nu caaluu fi jedhanii warri jedhan
warri profaayilii beekummaa godhattiin sodaachisaa jirti jedhanillee baay'eetu jira. Ani sodaachisuuf waan hin godhuun qabu waan akkasii sanallee nama godhu miti. Namni dhuunfaatti dhiyeenyatti namni kun baay'eetu jira. Gadi baheellee haasa'uuf kan irra deddeebisnitti maa jiru sodaa waan biraaf otoo hin taane dhimma lubbuuti. Dhimma lubbuu kana immoo mormaan jira falmaan jira akka hin falmineef na dura dhaabachuuf hundaafuu amma carraa kan kennu dhimmuuf kenneen gammachiisti deebi'a. Afaan takkitti bitaa dubbadhee bu'uura Qoy tokko shumamee lambaa waan ta'eefu masii akkam nagaa keeti. Jirra galata waaqaa. Ani yaa'u mana kee yeroo baay'ee hin argamu garuu siifuu wannan baay'ee jaaladhuuf kabajuu fi atis immoo siifuu hin beeketti ijoollee kana keessaa akka miidiyaatti si beeka garuu akka amalaatti akka haala kee hin beeku siifuun nama tasgabbooftuu fi nama dhugaarra dhaabbatu wanna taateef ishii duukaa seene garuu wannan si gaafadhu keessaa amma wanna kun sagalee kana anis akka tasaa keessaa naa argame dhagayeera dhuma irratti maqaa mucayyoo soggaadhaa dhagaye okay ta'us danda'a si ta'uu dhiisus danda'a si dheedhee siin hin muru dhugaadha akkuma teette nama fuuldura dhaabbatu wanna baay'eetu itti darbatama wanni sun immoo gaarra bu'uura xureessuu danda'as kan qulqulleessu rabbi qofa. Maayinni Oromoon amaluma wal cabsuu amaluma wal kuffisuu qabna garuu maayinni akka Oromoo bukkeen dhaabbanne kan taanu yeroo baay'ee kan beeku Oromootti gufuu ta'a deebi'eeti immoo maayinni isa tokko akka namanneef dhugaasaa barbaachaaf hin dhufa dhugaasa tokko immoo isumatu immoo deebisee dhoksata. Anamma waa'ee keetii hoggaan dhaga'u okee rifadheera akkamitti akkas gootii sababbi ishii maayinni jedhees yaadeera. Maal diinummaa maalirraa qabu jedhee yaadeera. Hoggaa gurra namaa seenus immoo na gaarii miti wanni kun. Nama lubbuun darbee tokko dhaadannoon kun hoggaa irratti qaqqabu harka keessaa qabda lubbuu kanarratti joodoo siin jedhanii akkanuma shirri hin beektaati shiraaf yeroo jalqabaas miti akka haasaa jirtuttis immoo wanna baay'een dabarseetti dubbatteerta. Amma shira kanarratti ol kuffisuun akkasii bukkee dhaabbannu akkasii amannu hin barbaadda dhuguma immoo Oromoo kabajjee mucayyoon isin jetteef kabajjee nurraa dhugaa osirrattis murteessine maal sii goonas kan rabbii gadi namni waa siin godhus garuu eeggan hubachiisu gad dhuftee immoo nurraayis immoo yaada tokko fudhachuu qabda. Si amannaa maafi balleessitus kan keenya balleessuu baatus immoo dirqama du'uun qabdu yeroo sanatti emotional taatee waan irratti dubbatte ati dhimma mataa keetii qabda garuu maanni amma Andu'aalam irrattis kan ka'e kanuma shiroota wanna jiran harka walirratti miidhoon ta'in barrees hin darbaa nuti Oromoodha hammaan nus amma badaas taanu nuti ololcha malee masii an osirratti duula sana duukaa bahee wacuu miti barri yeroo tokko namatti kaasa barri yeroo tokko immoo namaaf kaasa. እና ወና Andu'aalam irratti ta'aa jiru kana baay'ee keessa hundumti nama gubatee jira. Maybe wanna mucayyoo irratti ta'etti immoo gammadee odoon ta'in duulli deemamaa jiru mucayyoon duute innis maaf jiraatadha. Inni adabamuu qaba taanaan karaa kallattii seerarraan immoo darbee taanaan immoo akka Oromootti si'anna taanaan nuti jaarsolee biyyaa qabna jaarsolee biyyaadhaan garuu miidiyaa irratti morma wal cabsinee Oromummaa keenyaan akka qaaffannu akka gadi qabannu ol gochuun kun masii dhugaa baay'ee keessatti yeroo gogu maafi mucaan kun nuuf iyyee bara rakkina keenya bara Oromoon ittiin